Itoophiyaa qondaaltota paartii siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO seeraan ala hidhanii jiran hatattamaan akka gadhiisan Human Rights Watch gaafate. Jaarmiyaan kun ibsa wiixataarraa baaseen qondaaltonni ABO torba waggoota 3f ka hidhaman gahee siyaasa keessaa qabaniin jedhe. Ittaantu daayireektara dhaabbatichaa damee Afrikaa kataan Latiishaa Badir qondaaltonni siyaasaa kun mana hidhaa tokko ka biraatti dabarfamaa akka turan maatii fi abukaatoo isaaniirraa qorachuu BBCtti himan. Today we released a report which documented how for almost 3 years in several cases 7 Oromo political har'a waa'ee gaggeessitoota siyaasa Oromoo torba seeraan ala waggaa 3 hidhamanii gabaasa baasneerra. Maatii isaanii abukaatoowwan isaanii dubbisuudhaan akkamiin mana hidhaa tokkorraa kan gara biraatti irra deddeebiidhaan geeffamaa akka turan maatii isaaniitii fi abukaatoowwan isaanii akka hin agarre akka godhamaa turan bira geenyeerra. Manni hidhaa tokko kan idilee yoo ta'u manni hidhaa kaan immoo kan idileeti. Manneen murtii federaalaatii fi naannoo irra deddeebiidhaan akka gadhiifamaniif waamicha gochaa turan. Kanaaf yeroo ammaa kanatti seeraan ala hidhamanii jiru jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan ajaja mana murtii fudhachuu didee isaan hidhee jiru dhimma kana xiyyeeffannoodhaan ilaaluu qaba. Akkasumas mootummaan federaalaa fi ministeerri haqaa ajaja mana murtiidhaa akka kabajamu gochuudhaaf kallattiidhaan kan isaan ilaallatu waan ta'eef isaanis dhimma kana xiyyeeffannoo guddaadhaan ilaaluu qabu. Namoota akka hin quunnamne godhamuun isaanii tajaajilawwan ijoo ta'an kanneen akka nyaataa fi tajaajilawwan biroo firoota isaanii Itoophiyaa keessa jiraniin isaaniif dhiyaatan akka hin arganne godhamu. Keessattuu namoota hidhaman keessaa waa'een fayyaa namoota lamaa baay'ee dhukkubsatanii kan wal'aansa fayyaa bu'uuraa fi gahaa hin arganne jiranii nu yaaddessaa'eera. Aangawoonni namoota torba seeraan ala hidhaman kaan isaanii waggaa 3 hidhaman gadhiisuun murteessaadha. Latiishaa Badir ajjecha Hacaaluu Hundeessaa hordofee namoonni siyaasaa hedduu to'atamanis boodarra gadi lakkifamuu ibsanii kan qondaaltota ABO torbaa kun garuu xiyyeeffannoo addaa akka barbaadu himaniiru. This report focuses on the situation of 7 political figures who have been detained purely because of their political role. Gabaasni kun kan irratti xiyyeeffatu waa'ee qondaaltota siyaasa torbaa yaada siyaasa isaaniin qabamanii hidhamaniiti. Akkuma beekamu baay'een isaanii ajjecha Hacaaluu Hundeessaan booda kan namoota siyaasaa kaan waliin qabamanii hidhamanidha. Garuu baay'een isaanii ergasiin booda hiikamanii ture. Kanaaf kan namoota torban kanaa xiyyeeffannoo hatattamaa barbaada. Kuni aadaadhuma hidhaa jumlaa fi seeraan ala biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti raawwatamuu wal qabata. Kanarratti ittuma fufnee gabaasa dhiyeessina. Dhimmoota namoota siyaasaa kanarratti garuu akkaataan itti dhaabbileen seeraa kabachiisanii fi manneen murtii of danda'ee murtee inni murteessu yoo kabajameen alatti dhimmoota hidhaa jumlaa biyyattii keessatti raawwatamuu fi sirni haqaa of danda'ee akka dhaabbatuuf murteessadha. Baadiyyaa keessatti uumamee sodaa uumee jira. Haleellaa kanaan ijoollee torba qaban keessaa lubbuun daa'ima isaanii quxisuu akka darbee obbo Ahmad Alii BBCtti himaniiru Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Guyyaa arbaadha galgala kamisaa sa'a 12 haadha yaaroon sun haatillee mooraa keessaa loonii lamatti dhuma dura akka guyyaa sanfoo geessu. Ijoollee sadii wajji jaajetti isuma qabde isii wajjin gaabira jaajetti sanumaan irratti uumee jechuudha. Ijoolleen sadeenuu kanuma keessanii? Kiyyume sumanga keessumaa armaa ol nyaatee jechuu gara lapheedha olii kana nyaatee irraa fite sumaan irraa namni dirbachuun gaba kana lamti itti deematee suma irraa buusanii waaqa fe'achi jaalata gaafi. Karraa macarrasaati. Ijoollee jahaniin qaba isatti gara torbaatti jechuudha. Mee kana dura wanta akkanaa naannoo keessanitti mudatee beekaa? Kana dura hin jiru horii qofa gaa beeladaa haalan hidhaa haman irraan ga'e haalan nyaatee garuu kana dura kanamaa kana mantana gara aanaa bookee kan olii kanaatti waa himan gaafa du'aa bineensaan akka waan namni oofee achirraa gara keenya kana gaffi deemutti fakkaatu gallaane. Horii hidhaan hidhannee jirra mukatti ijoolleen bakka amanatti galtee jirti. Guyyaa sodaachee firaa dhiifnetti halkan dhiise. Haleellaan waraabessa daa'ima waggaa 5 irratti raawwate erga qaqqabee booda hawaasni naannoo waraabessa miidhaa geessise faana bu'uun harkaa buusu bulchaan Araddaa Kurfaa Baadiyyaa obbo Muhammad Naasiroo BBCtti himaniiru. Kurfaa Baadiyyatti nyaate daa'imni waggaa 5 gaa galgala sa'aatii 12 fi cinarratti nyaate. Daa'ima 3 waliin jaajata daa'ima 8 san keessaa gurbaa sam nyaatutu jira achirraa fuudhee garaa isaa kanaa fi fuula isaa kanaa fi kana mataa kana dhiisee gabaabatti fuudhee nyaatee achi faanarra deemnee irraa buusutu jira. Manarraa fuudhee waggaa inni meetira 100 gahu kan irratti inni taa'ee nyaate achirraa waallee gallee waraabessisan uummanni bal'aan bahee guyyaa lamaaf waraabessisan illee kanuma daa'imti nyaatisan ajjeefnee harka daa'imaa kan inni liqimsisanii fi mataa daa'imaa kan inni liqimsise zaata daa'imaa kan inni nyaatee liqimsisan garaa baqashinee keessaa baafnee awwaallee gara waraabessisan 3-4 takka ofirraa ajjeefnee sababa sanirra dhaabbanne. Mee akkaataa balaan kun itti qaqqabe natti himaa? Haati manaa beelladaa ulaa dura elmataa jirti.
Dirru marraa fudhatee bare fageenya bitu hurruma keessa kan ta'e balbala mana. Kanuma daa'imattiin nama sadii waliin dhaabbata. Bineensattiin tun mana ji'a dugda gara mana duubaatiin laftiitu hurruma qabdi. Achirraa gadoo osuma hin argin daa'imuma haati yeruma daa'imni wii jettee sagalee yeroo takkaa qofa dhageessee hoggaa isiin beellada ilmataa jirti gara naafii huma dhabdee jechuudha. Battaluma sana irraa buustan moo akkami? Hoggasuma irraa hurrumatti yeroo inni fiigu namni ollaatti dirmatee nutillee gara biraa irraa iddoo itti jiraachii jala seennee galgalootanitti irraa buufnee barii uummata bal'aa baafnee safattaa godhaa ture. Gaafa safattaa godhaa turre guyyaa kan barbaannee dhabnee gara nama 400 mookkanaan araddaa guutuutti baafne guyyaa kan milkaa'uu hin dandeenye waan taateef guyyaa lammaffaa immoo akkasumatti gaafa safattaa deebisnee inni goonu isuma daa'imattii nyaatte san jalqaba irratti ajjeesan. Gaafa ajjeefamu immoo garaa baqaqfamee harka daa'ima sanii kan inni liqimsee fi rifeensa mataa isaatii fi waan hedduu dhagarree jechuudha. Sababni isaa maali jettanii yaaddu? Bara baranaa kana keessa erguma roobee fi jidduu waraabessi kun namarratti osoo hin ta'in beeyladarratti haala nammaate beeylada baay'ee nurraa nyaate bara gara loon 30 wayii kana fa nyaate. Gabaabumatti ji'a shanafarraa kan hammaate ta'uudhaaf bare beeyladaa kana ka jennu looni kan amma himu kana beeyladaa kan re'oota, hoolota, harroota wanni inni nyaate araddaa kan keessa gara 100 walirratti hammaatee too oosuma akkana jirutti amma kan daa'imatti nyaate kun warra godinuma keenya keessa aanaa bookeetti waldaan keessa burqaa dhimtu kuni warri bookee kana biratti daa'imatti takka galgala yeroo asirii kan galateen tureebee qabuutu jira. Warri bookee sun achirraa achi duulee bineensa san gara keenya baqachi. Akkuma isaan gara keenya baqachiisaniin akka shakkii keenyatti nuti kan loon nyaatu kunii fi kan nama nyaatu kun gara adda jennee ilaalla. Gaafa isaan baqachiisanii gara araddaa keenyaa bineensittiin seenu rakkoo kana uume jechuudha jalqabatti fi akka rakkootti immoo nuti duriirraa qabee waraabessa nama nyaatu kana ijoollummaa keenya keessatti illee waan dhageenya hin qabnu gara odaa bultumii waldaan geessinaa ji'a kanaa waan taateef ijoollummaa keessatti saaqatta gara odaa bultumitti ijoollee takka nyaate jechuu dhageenya malee nuuf haaraa jechuudha kan beeyladaa nyaatu malee kan nama nyaatu kun nuuf haaraa jechuudha. Jalqaba ji'a waxabajjii darbees godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti waraabessi daa'ima tokko nyaatee namoota 4 biroo madeessee ture. Waraabessi giddugala biyyattii keessumaa magaalaa Finfinneef naannawa isheetti daa'imman dabalatee namoota galaafataa akka ture gabaasnee turre. Waraabessi kosii gataman qulqulleessuuf bu'aa qabaatus darbee nama nyaachuun isaa jiraattotatti yaaddoo uumeera. Abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosonaa Itoophiyaatti daayireektara hirmaannaa uummataa akka ta'an obbo Baankii Buddaamoo bakki jireenyaa waraabessaa namaan qaqqabame waraabessi namaan wal keessa jiraachuu eegaluu akka sababa balaa kanaa